Waa'ee seenaa laga kana beektaa? Lagdi seenaa qabamu? Sirriitti qaba malee. Lagni kun laga Awaash jedhama. Lagni kun lageen kaan irraa isa adda kan taasisu asuma naannoo Oromiyaa keessa maddeetti lageen xiqqaaf guddaa ofitti hammateetti biyyattiidhaaf gumaacha guddaa gumaacheetti kan biyya keessa aafu. Kanaafuu lagni kun akka lagoota kaanitti godaansa hin beeku jechuudha. Nama dhiba. Asuma birruma taa'ellee seenaa kana hin danbeeku. Homaa miti. Si qofa miti. Namni kaanis akkuma keeti. Ati naa jirta garuu sirraa nan ba'a. Kana beekuun kee waan tokko. Gurba? Esa ole sangaan kun har'a maali waan waadhee deem fakkaatu maali? Qotaa ole. Qotaa ole? Maali yeroo dharraan hiiktanii? Hiikaniiru gara dhamsaatu dafeen quufu malee. Akkana amma suuta dhiiti. Ela sangoota isaan kana gara margaatti achi geesse. Isaan gaasan dafaatti bishaan na obaasaa jalaa huqqateera. Ani isin malee hin qabu laan humna hin qabu barii gurba. Eeyyee suut. Jitu maali ijoollee mucaan maal taatee yaadaan baddi? Jitu maal taateen talafu?
Goon silaalu yaadni kee sirrii miti maataa ta'e yaadaan badda. Lakki abbaa homaan ta'e. Akkasitti yaadaan godaanteetu homaan taane naan jetta mee waanuma taate natti madhume. Abbaa ani homaan taane garuu waa tokko yaadetanii. Waa tokko yaade yoo jettu maal jechuu keeti mee natti madhume ilmoo. Homaa miti abbaa garuu ani gara magaalaatti deemuun barbaada. Gara magaalaatti. Ajaa'iba rabbii har'amoo maal na dhageessifta yaa Waaqayyo. Dhugaa qabda mucaa koo ilmoon gubattee hin beekne ibiddatti gamti jedhanii. Atis waan calqisu hundi warqee sitti hin fakkaatiin dhiisitti hafu. Baadiyyuma kana sii wayya magaalaa hin hawwiin seetti mee dhiisi. Hin ta'u. Tasumallee hin ta'u. Barachuufis hojjechuufis achi naaf wayyaa. Magaalaa wayyaa abbaa. As barbaadiyyaadha. Maal hojjedhitan jijjiiramame? Kanaafuu nan burjaajessinaa. Jiitu ilmoo ko si burjaajessuuf miti. Abbaa kee waanan ta'eef lapheedhaa cabeessi kadhadha. Barumsaafis yoo ta'e asumayyuu hin jira. Dhiisi sitti hafu. Jireenya baadiyyaa jibbitee magaala hin hawwiin. Sitti meeraa si dhiba. Ela of eegi gorsa koo fudhu ani gorsa koo fixadheera sitti meera si dhiba. Ela sitti me of eegi sitti hafu. Kanas ta'e sana deemuun qabu.
bilbilan kaasu. Hello. Maal taate beekamaa bilbilan kaastu? Intaloo dhageessa. Bilbila kanarratti ammaan booda akkam bilbila. Anaa wiikeedhaam. Maal ta'e bilbilan irratti cufa kun immoo? Tole, gara dhimma keessan tan deebi'a. Hojii maal hojjechuu barbaadda? Biyya kana keessatti hojjechuu barbaada. Ergaas biyya keessatti hojjechuu barbaadde eessa deemtee hojjechuu barbaadda? Biyya Arabaa deemee hojjechuu barbaadna. Biyya Arabaa deemuuf yaaduun keessan baay'ee gaariidha. Garuu qarshiitiin deemtan qabdu ammas hin qabu. Qarshii kuma sadii qabna. Kuusa qarshii isin amma qabattanii dhuftan isin sadan kan biyya Oromoo biyya Arabaa sin geessu dhiisaati nama tokko sin keessaa nama tokko kanaaf qarshii keessan gahaa miti. Kanaafuu maal nu gorsitaa jirti? Exactly. Iddoo yaada kootti naa dhuftanii jirtu. Yaadina kun yaada haaraamti. Ijoolleen tokko maal akka godhan beektu? Ji'a sadan tokkoof asuma naannoo keessa naanna'anii hojii hojjetanii waa kuufatanii deemaa turan. Isinis kan gochuu qabdan waan deemsaaf isinitu. Yeroo muraasaaf, ji'oota muraasaaf asitti hojjettanii edda kuufattanii booda ani immoo karaa isin ittiin deemtan haala isin mijeessuu nan eegan. Kun hin ta'u taanaan illee karaa salphaa ta'eetiin akkasiin imala keessa gootan haala jiran hundaa isin mijeessa. Homaa yaaddoo hin qabdanii jechuu barbaada. Nama tokkoof kan ta'u bakki ni jira. Garuu isin keessaa eenyudha kan jiru? Ani nan deema. Isin lamaan immoo amma hojiin argamutti bakkee boqonnaa jaha qabnuuf dubara boqochuu dandeessu. Kan eegaa maal keessa dalaata? Akkam oolte hawwi? Homaas ni. Homaan qoos kana booda jakkee arguun fedhu. Maal taatetta? Moo wanti dhalatee jira? Maaliif akkas taata? Akka nama hin beekne hin ta'e kana booda jakkee arguun bayu. Na bira akkan geenye. Maanni waansa natti miti waliin hiikna. Rakkoon tokko illee hin jiru garuu ati akka na bira geessuun fedhu. Na bira hin gahin haasaa kee hin barbaadu. Maaltu dhalate?
maaliif na hordofte? Lakkii maaltu jala badeedhe? Homtu na jalaan bani. Yoo gana akkatti silaalu garuu waan hojii barbaadu fakkaata. Eeyyeen nan barbaade. Akkas naan jetture homaa rakkoon hin jiru. Bakka hojiin si geessaa hojiin jiraaf homaa hin yaadda'in. እንደምን አለ ከማል? ሰውየው እንዴት ነህ? አለው ይመስገነው። እኔ የምልህ እንዴት አረክልኝ የዛችን ልጅ ጉዳይ? የትኛዋ ልጅ? ያቺ ባለፈው የላካት ልጅ ነዋ። ሄዳለች አይደል? ምን ቀረ እኮ? እሱንማ መሄድማ ሄዳለች። እንደው ቤተሰቦቿ ከሄደች በኋላ አልደወለችልኝም ብለው እየጨቀጨቁኝ ነው ታውቃለህ። አክስቷ ቤት ነው እንደሄደ ስትፈልግ ሳይሆን ሲፈቅዱላት ብቻ ነው መደወል የምትችለው። ስለዚህ በቅርቡ ትደውላለች በላቸውና ለፋች። መልካም መልካም። በቃ ሌላው የተወሰኑ ልጆች ደግሞ ጄል ያሉ ታውቃለህ። እነሱም ወደ ውጪ መውጣት ይፈልጋሉና እንዳጋጣሚ ደግሞ የያዙት ገንዘብ ትንሽ ነው፣ ብዙም አይደለም። ምናልባት አንተ በምን አይነት መልኩ ልትሸኛቸው እንደምትችል ብትነግረኝ ብዬ ነው። እሺ በጣም ጥሩ። ቋንቋ መናገር ይችላሉ? ቋንቋ እንኳን መናገር ብዙ የሚችሉ አይደሉም። ወደ ከተማ የመጡት በቅርብ ነው። እሺ እንዲህ እናድርግ። የፓስፖርት ብር አላቸው? አዎ አንድ 3000 ብር አካባቢ አለቻቸው። በጣም አሪፍ። እንዲህ ከሆነ እዚህ ያለውን ጣጣ እጨርስላቸዋለሁ። እዛ ደግሞ ከፍተኛ የሰራተኛ እጥረት ስላለ ብዙ ፈላጊዎች አሉ። እናም የእኛን ክፍያ ካሰራቸው የ2 ወር ደሞዝ ወስደን እዛ 2 ወር በነፃ እንዲያገለግሉ እናደርጋለን። መልካም። በቃ እንዲህ ብለህ ግን አሳምናቸው። እዛ ከሆነ ምንም ችግር የለውም። ልጆቹን የማሳመኑን ጉዳይ ለኔ ተው። እኔ እንዴትም አድርጌ ያሳምናቸዋለሁ። አንተ ጋር ያለኝን የከዚህ በፊቱ ገንዘብንም የአሁኑ ኮሚሽኔንም አንድ ላይ ሰብሰብ አድርገህ ትልክልኛለህ። ትንሽ የብር ጥረት ስለገጠመኝ ግድ ብር ያስፈልገኛል። ስለ ብር ጣጣ ያለው ማያሳስብ ይላክልሃል። ጥሩ በቃ እሺ፣ እንደዋወላለን። ጣጣ የለውም። መልካም ቻው። Akka gootee jirtaa gurba fayyuwa harkee immoo bareedee maal akkanatti baduun har'a homaa guyyaa koos miti. maal taate immoo hojiirraa baheeta naawwii bira dhaqeen ture. hawwiin immoo maal taate? Ishiin maal taate? Anatu waa ta'e malee. maal waan tola jettu jira moo? Lakkii homaayyuu hin jiru. Biyyi nagaadha jedheen ishee dubbisuuf dhabnaani si arguun barbaadu deeminarraa jetteen na ifatte. Gahee waa'ee shaanaaf dhiis yeroon hojii xumuru deemeen ishee dubbisa. Tole sitti an abdadha. Hojii erga fixee booddee siidhaaf bilbila jennaani bilbila koo bakka hin kaa'een dhabe. Maal si harka hin jiru moo? Hin jiru bakka hin kaa'een dhabe. Barbaade hin badu. Yoo badee somaa miti haa badu garuu atumti deemiitii ishii naa dubbise. Hiyyaaddeen waa'ee shaanaaf dhiis yeroon hojii xumuru deemeen ishee dubbisa. Tole sitti an abdadha. Galgala wal argina manan dhufa. Rakkoon qabu anis hojiidhuma kana xumureetan gara manaa gala. Wala garra. Maal gochuu danda'ama? Hojii kana immoo ogummaa koo miti akkan siin qarqaara. Rakkina hin qabu nan beeka rakkoon hin jiru. Akka gootu ijoolleen isaan as bulanii mana argatanii ijaadee maniif isaan ati immoo na bira bultaasii bormoo hojii keeyyata. Kanaaf hin yaadda'in. Tole? Faddaala Roobiira eeyyee inni goggorree al takka si barbaadeen ture.
Amma waajjira cufee ba'aan darajaa dheefi bor deebitee dhufuu dandeessaa? Soorii dhimmichi dhimma beellama barbaadu miti kanaaf amma waliin dubbachuu dandeenya. Maal si qarqaaruu deema? Maal seete ati akka shaamarran biyya alaatti ergituu fi hojii sana bukkeettis hojii adda ta'e akka hojjettu iyyuu nan beeka. Atoo hojii isa kan barbaadde Ergaa adda ta'e tokko siilaachuu barbaadeetan. Ani nama sammuu guddaa qabu nama cimaadhas. Hiriyaa kiyya tokkotu jira. Hojii waliin hojjennu keessatti yeroo baay'ee kanin ani yaade dursee agarsiisuudhaan badhaafamaa jira. Tura, alta kakotome? Na barbaadde? Akkuma kanaan dura hojii haaraa ta'e waliin hojjenna. Akkuma argite kaameeraa moobaayilii keenya gara dubartii ulfataa ta'e irratti saaqne garaa ishee irratti qabna. Akkuma appilikeeshinii isa moobaayilii keenya irra jiru, soofteerii isa kompiitara keenya irra jirus saaqna. Sanaan booddee nageenyi daa'ima garaa keessa jiru sun maalirra akka jiru akkasumas nageenyi dubartii sana maalirra akka jiru hubachuu dandeenya jechuudha. Kalaqa kana kan kalaquuf kan naka kaase sababni inni guddaa fi inni ijoonis sabni koo baadiyyaa keessa jiraatan tajaajila altiraasaawundii dhiyootti argachuu waan hin dandeenyeef tajaajila kana argachuudhaafis qarshii baay'ee karaa dheeraa fi guyyaa hedduu waan itti fudhatuuf tajaajila kana dhiyootti buufata fayyaa dhiyoo isaanii jirutti moobaayilii fi kompiitaraan wal quunnamsiisanii tajaajila kana argachuu akka danda'an haala salphaadhaan ta'e jechuudha. Tura kalaqa koo kana akkamitti ilaalteere? Baay'ee gaariidha. baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafuu ani maal si gargaaru? Kanaafuu kanatti naaf gootu gurbaa kana laaptooppii fi moobaayila isaa reebdaniis ta'ee ajjeestanii akkanaaf hin barbaadu. Maal isheen? Oomaa miti mucaan kanuma keenyadha. Yaadda'in. Tolee yaadda'in siifan fixa. Garuu ammaaf suuraa namichaa fi bakkee argamasaa dabalata immoo maallaqa barbaachisaa ta'e hin fida. Hojiin kee bor siif raawwatama. Kanaan walii galataanaan kaffaltii raawwachuu dandeessa. Nagaa kool. Maali maal taate nagaa kee miti moo? Maal nagaa maaliif jira riyyaan keessanitu jiru? Beekaan immoo maal si godhe? Maqaa sanatti waami. Kan keessan kun si maal ta'aa jirtu garuu inni sana bira dhufeetu hawwiin na loltee naan jedhe. Maal akkam beennee siin gara kootti erga? Innis bara wanta dhalte hin beeku. Hawwiin waan isheen taate deemiti naaf gaafadhu naan jedhe na erge. Homaa inuma beeka. Sobee siin natti erga malee. Dhugaadha wanta isaa wanta inni beeku takka illee hin jiru.
Ani isiin bakka bu'ee isa gaafachuudhaaf yaalitan ture. Garuu wanti inni beeku takka illee akka hin jirre natti himi. Atumti wanta dhalate natti himin. Ela akkuma beekamu laaqana waliin nyaannaa jedhee tanan isaaf bilbiluuf yaale. Inni immoo dubara biraa waliin jirate ani hin beeku. Bilbila narraa kaasee ija kee arguun fedhuu naan jedhe. Bilbila narratti cufe. Ajaa'ib. Maali? Waan beektu jira moo kan natti kolfite? Kanas mufachiisee bilbilli isaa beesa bira hin jiru. Maali bilbilli isaa isa dhaqe? Ilaawi maal seeti? Yeroo hojii isaa xumuree si bilbiluudhaaf akkuma durii bilbila isaa barbaadu bilbila isaa bira hin jiru. Barbaadus argachuu hin dandeenye. Soobadha. Eewuti kaaseetu ija kee lammata arguun fedhee bilbila narratti cufeere. Akkamitti akkas yaadda? Beekaan akkamitti akkas hin jechuu danda'a inni? Bilbila kana nama arge sanatu kaasee akkas hin jechuu danda'a. Maaliif akkasitti yaaddu ati? Ani yeroon bilbila isaa ammallee yeroon deebisee yaalu bilbilli isaa cufaadha. Akkas taanaan anatti balleessi. Dhaqeen dhiifaman gaafadhaan. Eeyyeen hawwi akkasi malee garuu har'a miti boru sababni isaayyuu beekaan har'a egaa bira buluufu ati boru ganamaan osoo inni hin beekin ni dhufta ani fi ati isa waliin taa'ee bisi agasitti nagaa ta'e. Maal buna nu dure buna siifaa dhufu? Amma waan hojiirraa gaandee dadhabee galee boqochuun qabatu qaba. Tolee egaa. Eenyuun? Coba saya biasa kamu buka bukan saya. Maaliif sababta fuulli kee nagaa miti? Ispoortii hojjedheeni gara keemuun dhufu jittiin tokko karaatti na qunnamtee natti buute. Eenyuun ishee? Eenyummaa ishii garuu addaan hin baasne akka tasaa baay'ee fiigaa dhufteeti natti buute. Maal intaloo jennaan ifama boleessa kun beekne jettee kan yaadutti garuu nama tokko yookiin immoo wanta ishee ari'aa jira. Maal si galcheesiin? Adeemtu kan. Amma waa'ee ishee dagadhu. Hawwii bira deemeen ture. Dhugaa jedhika. Maafan soba? Wanta jiru hundayyuu na soofan. Maal waliin haasawoftanii meenatti? Edaasheen bilbila keeratti bilbilaa oolti. Haa bilbila kaasuu diduun koo manitti muunfachisaare? Isa miti rakkin. Namichi bilbila kee argate sun bilbila keessanii kaaseet lammata akka bilbila kee irratti bilbila. Kanaafidha. Akka bilbilli koo na jalaa badee ittiin ta'e. Eeyyeen itti himeera borumaan dhufeen ifama gaafadha nan jetti. Eeyyeen kaa. Hiriyaan gaarii gaaddisa gammoojjiidhaan jedhan kana mitire baay'ee lufaadhu. Amma qoosaa keelisii ka'eeriif boru ganama ol argitu. Abbee wanta akkanarratti qoosaan hin jiru. Baay'ee galatoomu.
Maa inni rakkoon jiramoo? Waan si galchuun qabu. Baasii of jala. Tole. Akkasaan tasgabboo fi waliin haasa'uu dandeenya. Tasgabboon hin barbaachisu. Ijoolleen isaan kun ijoollee jechuudha. Homaa miti. Baay'een si galateeffadha. Turi. Maa inni eessaa dhufteera? Baadiyyaa irraa dhufe. Hojii barbaacha dhufe. Ijoolleen maaliif soordofu? Ani baay'ee isaan hin beeku. Garuu na duukaa isaan nan argina. Amma eessa dhaquuf barbaade? Ani kan hin barbaadu biyya abbaa kootti galuun barbaada. Akkas taanaan tasgabboodha. Ciree waliin nyaanne ana ishiin gaggeessa. Eessa biyyi kee? Lakki rakkoon qabu nan deemaan. Suurri akkas immoo ijoolleen kee rukutte ammas gara isaanitti deemaas jirta. Kottu waliin deemnee hin gaggeessa. Maal ganamaan keessummaa fidde? Keessummaa miti. Bineensa jalaa baasee kan fidee malee. Malee naguma keeti. Bineensa jalaa yeroo tokko akka nama nyaatu hin beektu. Sirriitti hin beeku. Garuu guyyaa saafaatiin bineensa hin nama jiraa nyaatu argu hin callisu jedheetan keessaa baasee fide. Galime. Kai, argite itti yaabbattisa? Maalitti ta'a? Moosboolii kamii kee irra teessiseeti? Obboleesso, anaaf sireen kun moosboolii ni caala. Maaliif ijoolleen akkasii hordofanii natti hime? Ani jiituun jedhama. Gorsa abbaa kooti dideen quufaan manaa bahe. Kunooka, akkuman sodaadhe dubartiin quufaan malee beeloftee manaa hin baatu. Callisi ta'e. Waan nan siin garshinee keessatti hin seeniin. Tole, garuun aduu dukkanaan jirti. Baga dukkanaa'e. Humaayyuu siin galchu. Mee callisii ta'e waan kee humaayyuu natti hin tolle. Mee atumti immoo waan isaanii sirriitti natti hime. Akkuma sitti hime ergan magaalaatti dhufe gurbaan tokko daandii irratti na argate. Sanaan booda gara faddaalaatti na geesse. Achiin immoo gara mana faddaalaa erga dhaqee booda gurbichi humti na fide dubartoota sadii fidee dhufe. Sanaan booda faddaalicha harkaa qarshii fudhatee sokke. Achiin namichi tokko dhufeetu ijoolleen tokko maal akka godhan beektu? Cidha tokkoof asuma naannoo keessa naanna'anii hojii hojjetanii waa kuufatanii deemaa turan. Isinis kan gochuu qabdan waan deemsaaf isinitu. Yeroo muraasaaf, ji'oota muraasaaf asitti hojjettanii edda kuufattanii booda ani immoo karaa isin ittiin deemtan haala isin mijeessuu nan eegala. akkas jedheetu ijoollee amansiise. Isheen tokko kan dhageenyaan akkas taanaan anis nan deema jedhe. Baay'ee nama gaddisiisa. Isaan kaanu eessa galanii? Haa ta'u akkamitti jalaa ba'uu dandeesse? Isaan kaan ijoollee isaan na hari'antu bakka bulmaata isaanii geessan. Anaan immoo hojiin siif ta'u jiraa jedhanitu of biratti na hambisan. Sana booda namichi tokko dhufeetu akka nama naaf ajjeestan naan barbaada jedhe. Ani immoo nahee tanan biraa bahe. Fiigee tanan deeme. Homaa miti. Kanaan booddee tokkollee yaadda'e. Amma kaane dhagna dhiqattee ciree kee nyaattee harruma gara qe'ee abbaa keettan si gaggeessa. Atis
Seenaan ishee baay'ee nama gaddisiisa. Ittiin muffatiin. Tole, kaa waliin deemna. Hello. Eessertaa? Si barbaanne turre. Tole achumatti nu eegi dhufaa irraa. Waan haaraa maal kanaaf fidanii dhuftan? Mucatti arginee turre garuu. Garuu maaliin? Xumuraati kootas hin jenne? Gurbaa wayii akka ishiin hin qabanne nuuf falme. Maarree gurbitti achumatti gumbistanii dhuftanii? Kana ulfaata? Yaallee turre. Mucaan garuu baay'ee ulfaata. Amma kana taatanii akkamitti nama tokko dadhabu? Akkamitti? Otoo midhaaniitii garuu irraan kaatan. Amma mucaan kun eenyu akka ta'e eenyummaa isaa seeraan qoradhaatiin hafida. Intalittiin sun immoo boolla ishiin seente seenaatii qabaan hafida. Kan biraa galgal hunduma keessanii nan barbaada. Ergama addaatu jira. Itti qophaatii dafaan akka walii galee ramte xumure. Kanaan booddee gocha magaalaas maal akka ta'e sirriitti barte. Waan yaaddee akka ilaaltutti sababa. Kanaaf dhiisiti gara qe'ee abbaa keetti. Jechaa fi gorsa abbaa keessa hin dagatiin. Waan nan jedhanii isaan beeka. Jechuun eenyudha isheen waan argiteef fiigdee deemtee moo maalidha? Isheen eenyu akka ta'e beektaa? Lakkiin beeku. Ishee jechuun beekaadhaaf jaalallisaa ishee calqabaati. Waggaa dheeraa kan wajjin turan. Hawwi maal taatetta? Nagadhiisi. Kana agarsiisuuf na waamtanii? Maa inni maal argite immoo? Haa taatu kamaarree maaltu dhalate ree? Maaltu dhalate? Kan dhalate maasiidha. Bakki dhufaatee kan hin beekamne kan jidduu seenee isaan jeeqaa jiru. Ani moo maalan godhe? Ati wanti gosi itti mul'anne argadha jetteetti marantee jidduu isaanii kan seente. Bari kanaan booddee qe'ee kanatti iji koo akkasin agarre. Maaloo? Silaa wanuun jettee dhufte. Kanaan booda ija kee arguu hin fedhu. Ija kee arguus hin barbaadu. Maaloo?
Maaloo Wamidhoon ija koo hedduu neqariite jireenya boonsaatiif sooromuu hawwite waan abjoodhee dhugoomsuuf fannii koo. Yaa Rabbi maalan si godhe yaa gooftaa koo. Edaa kanaaf kanan arge kana caala maaltu jira bakka dhaquun qabu bakka buluun dhabu maalan si godhe yaa Rabbi yeroo abbaan kun akka dhaga'u dhiisee kan naan jedhee moo nafne kan naaf sodaate hima kunoo
Kunoo bakka bululleen qabu. Rakkoo malee homtu jijjiiramne asis hin jiru. Yaa abbaa koo dhiifa manaaf godhu. Dhiifa manaaf godhu. Kanaafuu gorsa abbaa koo dhiisee erga dhufee booda rakkoon saaxilee hunda argeera. Qe'ee abbaa kootan deebi'uu barbaada. Nagahe. Boruu ganama yeroo mabaarii dafee tanan gara qe'ee abbaa kootan deebi'a. Yaa Rabbi ati na eegi. erga manulaatti xumurreerra kun fideera. Beesa goota. Hayyeega erga manulaatti xumurreerra haftee si bira jiru nu kenniiti nan deeman. Haftee na biraa qabda namtuun jiru kaffaltii barbaachisaa ta'e kanaan dura inni kaffalee gahaadha. Ta'uu baatullee gara fuulduraatti hojii biraa irratti wal kiifna. Ammaaf garuu deemuu dandeessa. Hello. Attabi. Jirra. Nuti karaa keenyaan hojii keenya xumurree jirra. Maallaqa keenya irratti hafee irratti dabaliitii fidiitii kootu. Haa ta'u. Karaa keenyaan hojii keenya xumurree jirra. Ayyee. Akkan sila bilbilaan sitti metti maallaqa keenya irratti dabalii fidii kootu akkasii qopheessitee fideetta. Ayyee maallaqa kee fideera galatoomi. Jalqaba maallaqa koo harkatti maalaa dhutti mi'a kee fudhattee deemuu dandeessa. No maatar kan waliin dubbanne galatoomii odaa kee naa kennuu dandeessa. Maallaqa keenya nuuf fiduu keetiif guddaa galatoomii miini kee kunoo fudhattee deemuu dandeessa. Bifoon isin gaafadheen waan harka kiyya galchataniif galatooma. Ayyee. barbaacha dhufte. Akkas miti. Wanta hunda yoo lintee nyaasaa qabna. Wanta waliin haasofnu tokko iyyuu hin qabu. Waa'een keessan hundi isaa iyyuu nagaa kanarra. Akkati yaaddu miti. Mucattiin guyyaa sana agartees omaasaa iyyuu miti. Isheedhaaf jechas balaa keessa gale. Beekaan maal ta'e? Lakkinnoo maan taani. Beekaan yeroo mucattii mana hariu mana hin turre. Yeroo gara mana deebus immoo ijoollee ishee barbaadan faana walitti bu'e. Maaloo beekaan hin miidhameere? Lakkinnoo maan taani. Egaa mucattii mana hariif baay'ee natti taaree gamanamne. Deemnee barbaan. Huccuu koo geeddaradheen nuuf. Tole, anis gara alaattan si eega. Dafii huccuu kee jira dhukkoo.
Hello. Hello. Eessa jirta sidhamnes barbaadaa jirra hawwii waliin. Rakkoo keessa jira. Rakkoo maal? Ijoollee mucittii sana hordofanii argeetan hordofaan jira. Kanattu amma poolisiin itti waamee tan qabsiisutti manatti ni eega. Amma eessa jirta? Maal ta'e? Tola Rakkoo maaltu isa mudate? hojjetanii bakka isaan akka hojjetanitti qaqqabeetan isinitti himuuf barbaadetan. Eessatti? Faarisii. Tole. Akka to'annoo kee jalaan baane sirrii tordofi. Tole dafa. Ammuma dhufna achumatti nu eegi. ሄሎ ሰውዬው እንዴት ነህ? ሰውዬው እንዴት ነህ? አለው በእናትህ ስማ፣ ገንዘብ ደርሰዋል አይደል? ቀልድ አለ እንዴ? ከማሳፈሬ በፊት ነው የተቀበልኳቸው። በጣም ጥሩ። ይኸውልህ በጣም አጣዳፊ የሆነ ጉዳይ ገጥሞኛል። እባክህን የሆኑ ልጆች እኔ ጋር አሉ። ቶሎ ከእጄ መውጣት ያለባቸው ልጆች ናቸው። በሆነ መንገድ አድርገህ ከሀገር እንድታስወጣልህ ይፈልጋል። ብትችል በአየርም አድርገህ በወደብም አድርገህ በፈለግኩ አቅጣጫ አድርገህ ግን ከእጄ እንዲወጡ እፈልጋለሁ። አስቸኳይ ነው። ምን ችግር አለው? ገንዘብ ይምጣ እንጂ ስራ አይደል እንዴ? በመኪናና በመርከብ እያቆራረጥኩ አሻግራቸዋለሁ። ይኸውልህ ወንድሜ እባክህን የሆኑ ሰዎች እየተከታተሉኝ ነው ታውቃለህ። ይሄ እጄ ላይ ያለው ነገር ደግሞ እነኚህ ሰዎች ጋር ደረሰ ማለት አደጋው በጣም ከባድ ነው። ማንም ጋር ፖሊሶችም ጋር መድረስ የለበትም። ስለዚህ በተቻለ መጠን በምትችለው መንገድ ቶሎ ብለህ ከሀገር እንድታስወጣን እንፈልጋለን። እሺ አመሰግናለሁ።
gadaamsaan keenya. Callis isa achitti dubbanna achitti walii galla. Komaander, kana qofa miti. Hojii isaanii ka'umsa hanga ammaatti jechuudha sirriitti hojjaan. Yeroo ammayyuu ijoolleen amma osoo isiin hin dhufin sadan tokko ba'aa walisootiin gaggeessan. Inspektar, konkolaataan xiqqaan tokko nama fidee dhufaa jira daandii walisoo irratti fuuldura goraatii dhorkaa. Akka hin dabarre dhorkaa. Tole dhageera. Isa deemaarta. Hojjaa guyyaa kontiraata fuudhee deemaan jira. Kotu bii maali maalan malee? Keessa deemaarta. Bakka nu geessan hin beeknu mana duwwaa keessa erga nu kaa'anii torban lama darbeera. Amma immoo bakka nu geessan hin beeknu. Danis. Dubaroota sana irraa galchime. Ijoollee siloo achi maal hojjechaa turtan? Nutoo baadiyyaa irraa hojii barbaachaa kan. Hojii barbaaddachuun keessan gaariidha. Garuu bakka hin taanetti argamtan. Nutoo bakka isaa hin barree ture hojii jira jedhanii fidanii torban lama gubbaachi barsiisa. Kana qofaa miti ijoolleen dura dhufanis akkuma kanatti fuudhanii karaan taaneef keessatti. Yeroo achi turres waan nyaannus waan hojjisnus argachaa ture. Baay'ee argachaa ture. Akkas taanaan bareeda. Hojii iddoo seera qabeessa ta'e deemaatii barbaaddadha. Erga akkas ta'e rakkoo isin quunnamu kamiifiyyuu bilbilaan nu beeksisa. Isin bilisa waan taataniif gara maatii keessanitti deemuu dandeessu.
Saajin, gurbaa sana ollaa galchime. Kalian gurbaa. Maqaan keenya? Maqaan koo Maccaa Qananiisaa. Wantan si gaafadhu tokko tokko naa deebiste. Waan an beeku nan deebisa. Waan an beeku immoo waan gochuu hin danda'u. Magaalittii keessatti hojii seeraan alaa baay'ee babal'isaa jirtu. Wanti naan jechaa jirtan anaaf haaraadha. Hojiin keenya hojii faddaadhaati. Kanaafuu ani waan an beeku waan tokko qabu. Inamanta taanaan himannaan keessiif salphata. Inamantu taanaan seeraanis seenaanis itti gaafatama. Akkamiin si dandeessisee hawaasa keessatti yakka akkasii kana raawwata? Kaffaltiin kanaan dura siniif kaffalee gaara. Kana booddee kaffaltiin haaraa siniif kennu. Garuu waan muraasa waan beeku qabu. Baay'ee gaarii. Fakkeenyaaf yakka akkamii hojjetaa jirtu? Akkan isinitti himetti hojiin keenya hojii faddaadhaati. Garuu cinaatti hojii seeraan alaa hojjechaa turre. Yakka akkamii hojjechaa turtanis? Hojii seeraan ala ta'e hojii baay'ee hojjechaa turre. Shamarran seeraan alaa biyya alaatti baasisaa turre. Kana dhufan. Nu kophaa keenya miti kan hojjennu. Finfinneetis nama qabna. Ijoollee har'a qabdan isatti erguuf turreeyyu. Ammallee inni isaan simachuudhaaf qophaa'aa jira. Saajin, himannaatti banaa. Amma mana tursiisaa taa'u. Hello? የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በከተማችሁ ትልቅ ተጠርጣሪ መስቀል አደባባይ ወፍራሌ ልጅ ስለሚገኝ ኃይል ልካችሁ በቁጥጥር ስር አውሉት። የተባለውን ግለሰብ በተባለው ቦታ እንዲሁም በነገራችን ምልክት መሰረት ደርሰንበታል። በአጭር ጊዜ ውስጥ በቁጥጥር ስር እናውለዋለን። eenyummaa koo gatee foon lafeen butute lubbuun dhiphadheera waan furmaata jedhee gaabbiin na waxale deemsa dadhabeera godaansa 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 siif fallikoo godaansa godaansa
godaansa siif falli koo abjuu koo na furii yookaan na abaarii deemsa gogaa hin dhumne ukkaamamuu fedha jireenyi koo sirii yaa uumamaa waaqa garaa gurraacha maaloo naaf birmaadhoo furmaata naaf laadhoo godaansa 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 siif falli koo godaansa 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 siif falli koo Echilbeen caccabee sixxiyyeen dadhabee jedhe maqmaa kaanennaa maqmaa sitti meera hin jedheen na diddee deemte amma immoo deebitee dhufte ilmoo koo maalan singataaree an siin dida baganaa deebitee naadha. Sifama sii godheera kana booddee ittiin deebiin anuma sii wayya durayyuu na diddee deemte. Tole. Waamidhoon ija koo hedduu neqariitee jireenya boonsaatiif sooromuu hawwitee waan abjoon abjoodhee dhugoomsuuf fannii koo kunoo jalqabeera kan diimasii kan koo godaansa 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 siif falli koo godaansa 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 siif falli koo eenyummaa koo gatee foon lafeen butute lubbuun dhiphaadheera